namoonni meemoriin bilbila keessanidha yookiin storage bilbila keessanidha waan adda addaatiin guutu jedhee isin rakkisee isin cinqe viidiyoo irraa kana keessatti aappii storage geegaa kuma tokko oli firii isiniif kennuu danda'u isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laakchii ergochuun jalqabaa nafaa duraan argama. Fayyaa daawwattoon kiyya aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis ittanii barreessanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kan jedhu irratti ni baasirra tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kan jedhu irratti tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifataa asirratti ikoonii sarchii kanatti tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee qaa laa kaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana deebitaa suuraa kanatti tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa ulfaa gadeemtu ulfaa deemtu manumaa. Achi booda dhumarratti qalamni waan kan barraa aappii as tokko buufadhaa akka jirulatti daawulood kan turte daawulood kan tutaniiti aappii kana bilbila keessatti kan buufatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappii kana haala kanaan bara asirratti agrii kan kilik gootanii achi booda kun asirratti continue with google kan waan kilik gootanii email google keessatti wal qabsiisanii bantanii achi booda kun haala kanaan bara jechuudha asirratti complete kan waan tokkoof kilikni gootu. Hayya daawwattoon kiyya achi booda aappii kana haala kanaan bara jechuudha amma wanti gochuu qabdan jechuudha fakkii pilaas kanarratti kilik gootanii achi booda waan memorii bilbila keessanidha isin duraa guutu yookiin storage bilbila keessanidha isin duraa guutu jechuudha suuraas ta'ee viidiyoos ta'ee jechuudha waan itti hojjetan hunda asirra gashitan jechuudha. Aappii kanarra saniif ta'a jechuudha meemoorii bilbila keessanirraa gad bu'eeti aappii kanarra sanii gala jechuudha aappii kanarraa ammoo isin duraa hin badu jechuudha hanga imeelii keessan fayyadamtan jechuudha isin galee waggaa 10 yoo ta'e.